Banana. Banana. Interview wallahi food Jira banana. No, asinjul Itoophiyaa irraa dhufe. Bakka food isan interview food. Mee akkana assis mee akkanatti. Hai maali? Isin fichisiisu? Banana food banana. Banana mata food. Isin ergu wallahi. Gami kamu argi. Wallahi. Yaasna keesna mee akkanatti agarsiisi akkanatti assis. Arabisi. Wayne banana. Banana wagga mee kam wayne banana. Gami kamu Picture isaanitti agarsiisi mee? ልጅነትን ያስታውሰኛል እኮ በእናት አይ አለ والله አልহামዱሊላህ ረቢ ባናና ናገርሲ ረቢ ባናና ጃኪያ ናገርሲ ገለኒ ኬምበዲ والله ባናና ፖፖቲኒ ነው እዚ እዛ ጓሲቲሙ ባናና ከነ ማሊ ያደደ ቤታ ያው ሙዲ ከመጣጣኛ ኖ والله ሎንግ ታይም ባናና አርገኝ والله ዱጋስ والله አይደለ Isaac Lalim banana kana maal seenaatti qaba beeta. Bitti sinjirtan bar bikka dubartiin Oromootu hin jirre barunkaan maaskitaan jiraachuu akkami jiraataa hin jiru. Maakiyyee baay'ee jiratan. Baay'ee jira. Sallaachuu kafallagaachuu mar. Maali beeta maasika kana maaliif akkanatti jaalladhu. Yeroo fire stage irra jirtu hin jiraami like koita like kuta high school maali barattu in fifiidhaa miira olii gadi. Bakka maastika fa'aan bakka wanni guddaan nuti. Bono jennu banana kan የብር አራት እኮ ነበር የብር አራት ብቻ ብር ይሰነለ ያ ማስኪታን ጀደሞ ቸጀራን ማን ጀደሞ ማስቲካ ጀደም ማስኪታ ማስኪታ አሎ ማስቲካ Maskita gitu sih. Ya, nanje damu. No mastika mo mastika mo jedhama abbo. Mastika dha. Ayye mastikaan afaan Amaariffati afaan Oromootiin maal jedhama? Maskita. Hanco jedhama. Hancoon wannoodha kennu nu biratti waan mukarraa wannoo jiru tokko. Maskitaas nu biratti immoo hancoo waan baalageedha. No mukarraa wannoo jiru san kan mukarraa bahu hancootiin kan aarsatan tokko fa'a. አንጨቄ ባላው ወላሂ ገበላ ይጻፉት ነው ወላሂ አንጨቄ ይባላል የሆነ አካባቢ ላይ አንቲሞ ወልቲ በለይስቴ ኮኖ ዱብቲ ወላሂ ወር ኮሜንት አንጨቄዳ እንደም አንጨቄ በለይስና ማለት አንጨቅ በጣም ያስጠላል ተከክልቶ ዛራ ፕሊዝ የትግዲ ማንተሪ ዛራ ኮስሚን Makush manni kaleessaan harkaa badame mucatti maqaa ishee ni yaadatta? Ruqiyaa isti lakkoofsa tokko yoo qabaatte as jalaa barreessitu. Manan harkaa bade chaarjiin deebisaaf jedhe. As galee jiraachuu isii maaliif beeynaree dubbi? Kaleessa si ilaalaa turte maal beeka? Ara na ilaalu jirte yaadda Ruqiyaa as jala jirta? Naante suuqiin harkaa badee bara chaarjii namaa fuudhee. Makiinaa eeggadhu. TikTok irratti hojjedhu post wali viidiyoo kaleessa chaarjii sirraa liqeeffadhee suuqii garuu bara wanno wallahi maaki wanna tinimma jetteen kontentii bareeda namni hedduun diyuut irratti hin godha sila wanti amma waatu jala badee warri mucattiin chaarjii sirraa fudhadhe maal jettee osoo viidiyoo dhalee chaalenjiin taa'u chaalenjii namni irratti hojjetu yaa bareeda kaleessa sirraa fudhadhe san eessa akka jirtu wallaaleetiin jira eessa jirta amnaam jettee post goota namni sammuu dhufee ayyaa bareeda walla Posti godhore kaleessa illee dhugaa rabbi halkan barbaadee suuqiin nannabe. Bara gama kaleessa waliin darbe waan ta'e uffata tokko keessa darbe post godhee barbaadachuu deema. Darbee jechuun akkam uummata Muiz godhi Zara uffata tokko biteetiin suuqii kamaa kan kaayee wallaalennaa post godheetiin booru amma post godheetiin viidiyoo bee
uffata kaleessa bitee suuqee eenyu akka ta'e beeku naa deebisaa jeen post godha. Unkwaan kanaa miti ani adurreen narraa baddee post godheen jira bara adurree yoo mana keessan seente naa deebisaa jee. Ka adurree garuu uffataa sana hin deebisaa re? Uffanni qaaliidha uffata qaaliitti hin bitin dee. Adurree waciidhaan deebisa. Uffataan Oromoon na koobartee uummanni kooblee adurree yoo argitan adurree tiyya naa deebisaa jee post godhaan. Na jalaa baddee jee footoo isii maxxansee uummanni kooblaan dhume haay. Suniin ga'uun bareeda yookaan namni bare suuraa kaasee fa'aa maxxansee mukarratti fa'aa maxxansee every time barlaqiin irratti saree yookiin adurreen dabdooti gabbaatu. Mukarratti maxxansanii bilbila wajjin kaa'ee yookaan akkana waan ijaa hagana sii kafan lafaa jedhanii wanni walumaan gadi. Gosa taagii qaballee asitti namni adurree qabu taagii irratti lubbuu. Saree kiyya milikiin isaa caammaa naayikii godhate jedhanii laxxafan. Hawwa ciccitu eegale wallaahi isaaq. Isaaqin ciccita takka. Haala bogabayaati. Daa jeessa wanti maqaan Shimallis. Tarsa'ee jedha. Namni takka hin tarsaa jee wallaahi. Garuu dhugaadha bar'arra guddaan namaa hin tarsaa baru miidiyaa kana irratti beektamu. Hin kijibaa miti tokko hin tarsaa'e. Dhuguma jedhee garuu wallaahi hin ciccita. Ajaa'iba butuuta namni garii ajaa'iba tarsaa. Dallaan. Saa kanatti namni nama dhaggeeffatuutiif hin jirre barakkoon. Miidiyaa kanatti namni maa warrakkisa. Namni takka isaan dhaggeeffatu jira mana keessattis ganda keessattis ollattis namni isaan dhaggeeffatu yoo dhabame asirra dhufee nu cinqa. Biniyaa minillee ol qalchime haa tanaffasu. Mootummaa kenna bareeda. Mootummaa kenna bareeda. Argadhu. Na eenyu isaan dhaggeeffate jetteeti amma. Namni of dhaggeeffatu garuu waan na gammachiisu beektaa yeroo baay'ee viidiyoo kiyya yoo ilaalu galgala hedduu na gammachiisa. Ofuma ofi kolfu. Namni gaafa kijibuu eegalee hirriba faana qabu wallaahi rafa faadha osoo isaan haasawanii faan rafa. Tokko wallaahi beekaaf bari akkama garaa si balleessee nam tokko ni dhaggeeffattaa fi barti qishoo. Mi'a soo mooraal jettee mooraal isaatiif jettee gaafa dhaggeeffatteef wallaahi hin fi'a asirratti hin fi'aa miti mudhii tokko ta'u baleessoo irra aftaree keessa fuutee. Yaa hin qabdaa. Aqimii keetii ol. Cinatti ibbaalaa lasu. Hayaa. Zaaraan maali? Haadhaaf abbaan isaa akaakuun isaa obboleessi isaa jaarsi isaa hin dhaggeeffatanii dhufee si gubbaa. Isaaq. Zaaraan suufaa mana soqaa jirti isa? Yaa funyaaniin barbaadde. Funyaaniin barbaadaa jirti. Siin kolfiti deemu bala. Haalillaa taaf hin caalamu. Zaaraan barsi jaalatti. Wallaahi billah. Yaa taalee moo jettu lafa ol kaati. Natti himtee ture garuu erga rifeensa dhaabbattee booda ግን በጣም sirra maraachaa jirti. Ma barbaadaa jira kun amma argadhe. Ilaalaa jirtu ati kun? Maa gini rifate? Maa narkaa baddee baru? Noodoti viidiyoo wanti naan hime. Sanyee gaarii. Wallaahi rifate. Garaan isinii barreessu. Baay'ee deebitee fi Zaaraan. Itoophiyaa bara. Itoophiyaa fakkaata. Nagartuu uffata gara Itoophiyaa jira. Miciyyoon maaliif? Kamas gaban kamu kun Itoophiyaadha. Usaa bannaatiin mikaleessa misaa ibsitti miyaa seentee waa liqeeffattee kafattee maallaqa kafattee micoon. Hin kaffalle. Amma kaffaluuf. Chaarjii iyyuu kun olaallu reefuu fide. Yaa Rabbii yaa. Rakkoo hin kafalle. Maastika hanas dhukkubsee mataa. Indee kun haarawaa bar. Na dhukkubsee boo mataa. Bananaan faaraadhaa bar. Tanii miti bar. Na dhukkubsee ammas mataa maa na dhukkubsee ni beekaa uummanni guutuun maaskitaa fayyarra jira suuta nyaadhu faanaan ja'a afaan keessa taa'ee. Igalli naagaa hunda keessa seenuu eegalee bar. Maaskitaan asirraa isaan as keessa seenanii suuta nyaadhu. As keessa na dubbataa jiran firraan baasee obboleessoo booda goota maaskitaan du'e ta'uu fedhu ani. Walla garuu budaan ollaana fukkataadha isaa kan beektaa kan. Dibanni huccuu qayyarachuu heddi saalim. Zaara viidiyoo cufadhu.
Salphan. Okay, hin qayyartu baay'ee. Si amrii gigaraa Zaaraa biddeen cufadhu hin jenne. Wanni walii galle akka ajaa'iba walii galle maa kee? Nachiine maarree. Tani walii galle. Isaak Haala inni baalu koru. walii galle na qaata saayikoo yoon kiyya galee fiira. Qoy kubbaan hafee miti. Tunuu funyaan taatee horatte. Maa itti haama keeti? Ara dhiisii rabbiisu taa'uuti. Baay'ee funyaan mokoranii addunyaa kanarratti qaalee jira bara. Funyaan maakaroonii. Maakarooniidhaaf funyaan jechuun bire. No, anis mokoranii bara. Wayini antar jaa walitti nannoofin. Ujaan ko wallahi. Anda sobii yaada baddu. Salphadde wallahi. Garuu maashaallah hin bareeda funyaan. Nyaanni akkanaan argamu bara. Bunni funyaan akkanaa bara yeroo attifatu fa'aa ofii galabbataman. Galbatti buloo ni mallasoo. Ila reefu tokko maakii hin sobiin obboleessa kiyya maal si sobiyaan? Haimaan ta'e gurbaan. Ni galuudha. Ila reefu hin sobiin obboleessa maal si sobee? Wannoo nyaata soba jedhamu nyaatee dhufe dhiisi. Hai. Ila reefu bar koomantiin kee karaa cufaa jirti amma booda bulooksi godhaan. Koomantii ilaa achi barreessitan namatti akkatti hin barreeffamu. No akkas hin jennu. Poolisii. Salim. Salim. Oye. Isaaba keetiin shiitii fudhadhu. Fudhadhu miti kaa ergiga. Ayyee. Anaa miti. Ana bantaa. Naga'ee jira kunoon hodhamee jira shiitiin koo galatoomii ulfaadhu bareeddu kiyya. Naa galatooma. Ayyee. Anta namni Itoophiyaa dhugumattuu nama dalagaa ta'eera. Haijana jinawaatu ni laqqaqaatu. No akkasiin online jirtu waan arganiif. Okay. Silkii irraa fudhatanii? No ግን የስራ ሰው አንዳንዴ እኮ እንትን አይልም። Sun warri waa mattaru kun mattaraa oolan. Shimaakii nagalchisa gosa dubbisiisaatiin ilaaltee suuraa xiyyasan ilaalle yeroo boo ilaala sirreessa dubbisi. Baay'ee ummee barreessaan isii yoo sirreessee ummee nuun dubbisnaafi maal ummee sirreessu dubbisa akka reefurra. Osoo nama maraache komentii nama maraache. Bakka ciao. Salim Isaak. Jedhaa bakka taphadhaa. Kiitii kana godhattee sadeemta garuu. Heedachi. Heedachi wadaa mulaaqaa. Kana osoo isin fixatee maakiin destroy goote. Sita achi darbee. Okay. Yaa maakii kamitti ergin jira. Maal na ergite maal ilaala obboleessa kun maal ilaala naa himne. Maal ergite maal ilaala. Maal ergite maallaqa mucaadhaaf jettee ergite jechuun maallaqa niyyattee jira kaleessa. Risiita baan ta'u maal inni barreessiree sirriitti waan atiitu naa galaan. Maakii xiyyaaqee gaafii Suuraa xiyyeessanii suuraa tanteetamii ilaala obboleessoo. Akka reefuraallee Saliim jedha yookiin ammoo maakii jedha. Asitti barreessi yaada keeme suuraa xiyyeessan. Suuraan tanteetam eenyuati? Profaayilii jiru. Bargaafatee ka'ee jira mee ilaalla. Eessa ilaalee gisee gajjee waan biraa. Suuraa xiyya laali. Suuraan ta'een bareeddi maal ta'e? Maal taate miila walitti qabadhu.
Ayya akkuma akkanatti hin jiru fi nadhiisi naadha bareedaasi nadhiisi obboleessa kiyyaama booda. Haimante. Hayyee meebi na beeku dandeessaa wal beena booda wal faamna hayyee obboleessa barkaaf nagoote bal'ina reefu. Suuraa laakii na godhi nama anallee suuraa si erginan jaara. Hangalle bar suuraa ti jalali suuraa si ergee laaluma jaabari reefu namni gisee koomentii irra deddeebisee barreessinu rakkootu maaltu maal ta'een cinqamanii beektan. Haimee dhaabatee moo taa'ee ka'e addaan baafadha. No hin dhukkubeen immoo suuraa dhukkubeen fakkaatu xiqqoo suuraan istaayila bareeda qabaa jiru profaayilii yoo ta'e. Dhaabatee ka'e. Yaa obboleessoo barreeffamni si barreessitu bal'isi barreessi jechuun bal'isi yaada kan kee xiqqeessi gabaabsi barreessi. Neempointii barbaadu. Nama si dhukkubu qarqaarsa barbaaddeeti maali moo anaaf si wal beeyna saayiba kee waliin baranne turre moo minaamin maali riizinni kee maali ni naa himi akkasi bar si galee. Malee suuraa tiyya laali yoo jette xiqqoo. Usabtaa. Suura diimqettiin suuraa nama laaltee jirti. Noo keessan si ergeeraa beekte takkana. Badee mucaanu. I think footoo biraa ka'uu deeme. Naaji. Fayyaan qabu wallaahi. Okay. Na'oo nama dhukkubu. Yoo nama dhukkubullee ta'ee beektan yeroo waa barreessitan akka namaa galutti yoo xiqqoo haga suuraati ilaaluma jetta. Profaayila ilaalee giseetu ani maaltu maal ta'e giraana gabbee akkatti hin barreeffamu maakiina dhukkubaa qarqaarsan barbaadaa na qarqaarii jedhamee barreeffama. Suuraa kiyya ilaalii maal godha suuraa kiyya ilaalee ati rakkoo kan kiyoo ati himatiin. Qosti mee hottu lakkoofsa tokko barreeffadhuti. السلام عليكم ماكية. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ماكية تنيا ديفهم والله بالله يا روح الدنيا بريسين بقى صورة الله تنجح تنترجع نبكبات يتين ندي بقى ورانا تندامي من اللي خيا كان ترى بولام شيء جرا مناخمات تنجرا ثاني بقى أكنا قرطن بربادية. سالم اللي صورة تنترجع تنجرا. وسومال قولوا تيجي سوري. ورانا ديمة ترى ورانا ديمة ترى. إيه. Eessa waraana Itoophiyaati? Itoophiyaadha. Mootummaan Itoophiyaa sin gargaaree? Isaan bakka mana akkamatti amma tokko noolaanii bakka achi booddee narviin hanga amata torba sandi suuraan jee bakka achi boordii na baasanii boordii baanaan mana galan bakka manootaa jira. Fayyuu bakka hin dandeenye bakka maatiin tiyyaillee maatii bakka yaa warqaamaan qabne na wallaanuu hin dandeenye. Ammoo duwwan taa'uutiin bakka namatti ni jedhee bakka deemee bakka amma harar jiramaa kun hospitaala hin jiramatti hospitaala walii gala harar. Qabalee maalitti maaliif hin himin waraana akka deemtee jirtu waraana keessa akka miidhamtee akkasitti gargaarsa akkasii godhaman gaafatiin. Isaanitti illee himeetiin qabaletti illee galee isaanillee bakka achumaan bakka qarshii anaaf kannan wanni isaan lahan ammoo waan gartee anneeraa taafiyartee onko nyaadhee bulu malee waan nama laanu miti isaan hundaa bakka namni hundina beeka. Rabbi si haa fayyisu hayyee mana kana gargaarsi waan baay'ateef namni na dhiyeessu jira. Amma si gargaaruu hin danda'u har'aa fi boodu kana keessa si gargaaru kalees gargaarsa irra ture. Guyyaa dila kana gargaarsa irra ture si galee namni illee ni ifata nama kana namni kunis ni waa kadhachaa oolu namni ifatee ba'a. Eeru gaadha. Akkasi. Yaa rakkoon qabaa illee bakka yaa itti mana abaa namta malee amma gartee mana kamaatiin jira amma ijoolleen hedduullee kan amma tasaayibaan fayyallee amma ijoollee miidhaa gubbaa waraana fedhinnaa keetiin deemtee qamaan deemte. Gaafa sanuma. Fedhinnaa keetiin deemtee gaafa san fedhii yaa hin deemee hin sobu. Bakka fedhinnaa keetiin eega deemteefu qabalee fa'aa gaafa dhure si yaalsisanii. Qabalumaan jira qabalee amma tokkoon taa'ee qabalee kun aanaa godhudaa mana mooni beekaa achiin taa'ee ture achirraa bakka wallaan sadhannaan bakka deemee asaan maara dhufee amma ijoollee nyaata taa'ee jira. As bakka ijoolleen burqaadhaan maallaqa waliin naa gurtee qarshii kun torban aannanii achi amma dhufee ajjira amma harka kanaa. Already mootummaan si gargaaru jira jechuu barni. Mootummaan si gargaaru jira already.
wanni isaan nagaru jiran xoorataan janiiti jira beektaa kan yertee oguu boordii baan xoorataan nama kana jira. Xoorataan jamma jiran qarshuma kuma sadii bakka kuma sadiin qaba jiranii dalagadee waan takka waan bakka warri hunduu halkan bakka mana gadin boo bakka manatti fincaa hundaana waa hunda bakka manatti godha waan takka halas namni ijoollee nama diitullee hin beekti waa hundaa'u. Hima duree warruma xoorataa maallaqa sii kanan sun itti hima duree sirriitti si ayaalchisu. Yaa isaan itti madden dadhabe kana hundattuu qaayimaltaman jira kana hundattuu himataman jira naannoo hundi bakka waa namni tartiibaan naalee bakka akkaan ulaamaa godhan jiru. Rabbi si gargaaru wallaahi obboleessa koo akkasii nama mana kana garuu qarqaarsi kalees dheengaddas dheenyaan akka jirutti qarqaarsarra jirra beete. Ayya bakka yoo wanti bakka mubaarak fa'aa biraa innaa bakka mubaarak fa'aa illee yeroo hedduutti hin barreeffatu bakka isaan illee nan garree bakka sagalummaa ta'e itti isaan bira bakka naagaa hin makka keenya rabbummaan si alaafisu. Viidiyoo hojjedhu titi afaan oromootiin viidiyoo hojjedhu biyyaaf jeetiin miila dhabee jeeti poost godhu si gargaaranii. Akka ittiin hin godhe akka ittiin hojjedhu hin godha akkasiin hin godha. Akkasitti because rakkoo kan kee himtee miila dhabdee simtee waa hunda simtee maaltu si koo barsiisa wallahi dhugaa kiyya bara vaayiraaliin akkasii bahuu danda'a meebi warroonni hedduun si gargaaruu danda'an si galee namoonni hedduun si gargaara abtaamu lammuu. Abbootii qabeenyaa si gargaara biyya kiyyaaf ta'e akkana ta'e amma akkanatti hin jira rakkoo akkanatti hin jira jeeti naquba qabdanii. Himi ani biyyaaf akkana ta'e garuu namni naquba qabu hin jiru jeeti himadhu. Ati miila waa baay'ee ittiin dalagattu biyyaaf jettee dhabde abtaamuu lammuu waan takka osoo hin dhabin magaalaa Finfinnee taa'ee mallaqa nyaata. Abtaamuu lammuu meeshaan itti godhiitii dalagadhu viidiyoo si haa gargaarati. Inni dalagadda viidiyoo keessaa fuullee saalimitti ergeen ture. Viidiyoo hojjedhu iyyiiti jee hojjedhu bakka miila dhabee biyya siyyaaf jee miila dhabee har'a dalagachuu hin dandeenye. Miilli xiyya kutamee jira jee booyi iyyi miidiyaa kana guutuu biras ni gaagissani. Miilli bana rakkatanii bara gara laamshee malee anumarra jira garuu. Sirra jira miilli. Anumarra jira bari laamshee naan dhaabbatu malee anumarra jira bana raambuune. Bakka isaan waree laamshoon tokkuma himadhu obboleessoo himadhu takkuma wallaahi dhugaan siin jee tooftaan aan siin jee kana yoo fayyadamte. Maaliif mootummaan si gargaara makiinaa gurguddaa kana deemta keessaan viidiyoo kaasi jaanii si gargaara maaliif jennaan namni akka dirree waraanaa deemu akka waraana ta'u waan fedhaniif viidiyoo naati hojjettu immoo waraana namni akka hin deemne nama goosisa miila dhabee jettee jechuudha. Ogguma san keessaan si gargaaran waa'ee naan siin jee kana fayyadu biyya kiyyaaf jeetiin miila koo dhabee dhaabbachuu hin danda'u jee hojjedhu. Akka booyi obboleessoo amma si gargaaranii. Haya wallah katini amma V80 fi bitan V80 makina fi bitu mutumma ya inshallah kayti bakka ino jodara kun gabuani bakka bayre yawo yero heddu gamite ha barno man jira market le jolle makana ke sawan jane makka jolle yero heddu bakka